bakka wayii jiraadheeti akka waan hin binneef yaan akka waan hin binneef yaan akka waan hin binneef anaa tana nama akkam na seetan bar illi kanyaadha bar aniin tun bar illi kanyaadha jechuudha rabbiin osoo gaafa na uumu san jechuudha gaafa dubartii godhee na uumu san waan dhiira tokko tokko irra kaayee rabbiin narra kaayeeti dhugaa rabbii aniin tun jechuudha aniin tun ta ajaa'ibaa ta'een bula akkam waan dhiira irra achi kaa'u san narra kaayeeti jechuudha. Arsiin horiidha kottu fayyadu arsiin hin jiraanne iyyuu hin jiraattu iyyuu naata gimaata. Arsiin horiidha jedha bushti samiiraa maal tajettu. Arsiin horii dhiirri kenna arsii kunillee jechuudha konkaan jechuudha wallaahi rabbii kan na gubdi dhiirri kenna arsii kunillee jechuudha konkaa mataa sandaliidha. Dubartii takka gizee qabdaniitiin jettan seeraan qaqqabaa lafatti. Ruuzii qaraqqarattee zabaadii qaraqqaratteetiin jala hin deemin akka lukkuutitti jiru dubartii takka gizee ijaazaa waamtanii qabdaniitiin jettan amma arsiin dhiirri arsiin horiidha tajettu tun nama dubartiidha jechuudha dubartii takka gizee qabdanii jettan lafatti jechuudha sirritti gadi qaba ruuzii qaraqqarattee irraan zabaadii qaraqqarattee irraan aanan litirii tokko qaraqqarattee bishaan haayilaandii tokko gubbaan deebiftee gizee ati sirritti baate achi gabbaatee nu arrabsitii jechuudha ummata mataa sandaliidha. Waa daabboo tana kadhachuun dhiiftan kadhattan ammoo galmaan hin geettan rakkanni asinii waliin ijoollee tana taarsiita dhiiraa tana waliin illee jechuudha. Waan qaqqabdan nurratti seeraan lafa qaqqaba akka karaa geette karaa baate karaa galtetti arsii jedhaa deemtu jechuudha. Feetu tarsii taati feetu tashawaa taati feetu tajinni tata ayidoon kernan galchinu. Qaqqabaati jechuudha akka harkaan lafa qabattee alhamdulillah waaqa arsii uumte jettutti nurraa lafa qaqqaba. Yookaan hin kadhatinaa dhiisa rabbiin isin haa hongeessu jechuuf abaarsa. Wallaahi billaahi rakkanne bakka geettanitti waa beeloftee dhiirri arsii 30 ni bulti. Beeloftee jechuudha dhiirri sikkoo mandoo waggaa tokko ni teessi. Beelaan jechuudha guyyaa 5 guyyaa 6 ni bulti. Garuu horee wanni isiin kadhattu mallaqa caalii tanuma kadhatti. Waan kadhattan san lafatti gadi qabaa nurraa eega kadhattan eega qabdan lafatti gadi qabaa. Waan nirti qabde 29 galchina jedhe waan nirri qabde gadi qabi eega waan galoo gumaa loontu fixaa. Tama dhiirri arsii jala jedhee dhiisetu nu arrabsa dhufee jechuudha. Jaljal isin haa godha ayyaanni abbaa kiyyaa. Rabbi eessuma dhaqaan sila rabbii kiyya bakka yaa rabbii kiyya na uumteerta illee homaanatti nan bifanneeti maaliif gaafa na uumtu san faranjii keessan nan uume yookaan chaayinaa keessatti wallaahi billaahi chaayinaa keessatti ammoo osoo na uume akka barbaade jiraadha waan barbaade nyaadhe raamoon lafaallee anaaf nyaata anaaf jiru dhugaa rabbii na uume bakka oromoo keessan na uumuu qabu oromoo keessan na uumuun isaa sirrii miti. Ummata dhaabii namaa osoo laalu dhaabatee hafe. Dhaabii namaa osoo laalan metira dhaabii namaa osoo laalan. Dhaabii makana ka asii haga lagaatti gannama qajeelee kana waan biraa yoo namarraa dhaban xuutmaa jaa harmaa sirriitti ilaalan akka nagga jedhanii. Xuutmaa jaa harmaa akka. Asii gallaalanii waan biraa yoo dhaban paantii garaa jala. Waan biraa yoo namarraa dhaban jechuudha. Qajeeltee bileen ni bareedda. Waan biraa yoo sirraa dhaban bakka. Sila maaliif fayyadaan akkasii ol ka'u sun. Wama dhaabanii yoo deeman malee albaantii illee bareeda godhatteerta tuutumaa jaallee bareeda waan ammaa sirraa beeksisu hin jiru kana hundaa dhaabanii miti ree waa yookaan sheeppii qabaattaa miti yookaan harma kana qabaatta maal jedhan. Hin dabbara wallaahi billaahi ni dabbara nurra keessatti rabbiin isin haa laffisu makii irraa bu'aa. Isin cubbifti mucattiin tun. Homa feeta illee taate bitaanis basamee min badabuufi isin cabbifti. Anaa waan barbaadan jedha. Ani ilkaan kana argitanii? Ani argitanii? Ilkaan kana dheengadda buqqise. Wallaahi dhugaa isin hin jedhaa. Kana dheengadda buqqise. Aa'oo jechuudha. Amaree waggaa 23 haa. Ana kana dheengadda buqqise. Argitanii kana asana yaa. Waa takka.
warra ilkaan asii dhumatee ilkaan asirraa gad dhumatee asit deebi zarzarratan asiin dura zarzarrata namni arrabsaniif gatii ilkaan kee zarzarrata iskaan zarzarran arrabsaniifi afoo kana tolfadhe malee wallaahi rabbii jedhadhe haga hunda hundaa guutuu jechuudha warra asirraa qabee haga asiiti shiboo dhaabatee tuyyuu muyyattii wareersaa jira rakkanne wallaahi wareersitan muyyattii jira rabbeen irraa dhaabadhaa dhiisaati anama gabbayee waan barbaade isiniin jedhee waan barbaade afaan kiyyaan isinitti darban waan barbaade afaan kiyyaan isiniin jedha nanquu waan deemtanii nu arrabsitan gafa miidiyaa irra baheetiin dhab dhiira akkas dhiira waan barbaade dhalaa waan barbaade miidiyaa irra gabbu yaani deemee jechuudha dinnichaa kiyya jechuudha gatii kofalee dhaladheef kofalee biyya dinnichaati ni beektanii dinnichaa kiyya affeladhee zayitiidhaan barbareedhaan isillim godhee aanan burcuqqoo takka irra gad dhugee borci ispoortii itti hojjedha deemee rafa. Tun garuu miskiinni maal inni afaan hin qabdu. Osoo dubbattee iyyuu waan dubbattuuf waan dhiiftu hin qabdu. Afaan akkasi gabbaatee isin arratu san hin qabdu. Amma asliin gaafa waa jettaniin gadi bahee isinii saffaraa jechuudha. Gaafa waa jettanii gabbahee isinii saffaree mataa keessan irra galabbatee laayivii ofii cufatee deema. Isin nama akkasii danda'u miti. Dhaabbinaa gabaabbinaaf dheerinna rabbi namaa kenna. Dubartiin kan laallamtu. Dubartiin kan laallamtu si jammir bareedina fuulaatii fi muyaa mana keessaa. Muyaa ishee የዘልዘለ ishee በአማርኛ dubartiin kan laallamtu bareedina fuulaatii fi muyaa mana keessaa laallamti. San laallamti malee holoqaan kun asii gizee ol qajeeleetiin jedhe waayyuu keessan jiru kabisaa xiraati jechuu baqa. San laallamti qalbii isii laallamti. Waan akkasii laallamti dubartiin bar. Argite malee dubartiin qumatii ol qajeelte ladda kan kee dhaabbatte yoo kabajaa siin qabanne yoo kabajaa haadhatee hin qabanne yoo kabajaa abbaa kee hin qabanne yoo kabajaa bultii hin qabanne akkumatti siree tanarra ciiftu yoo hin beenne maal faayidaa sii qaba? Mee wanni faayidaa sii qabu maal inni? Amantii isiitu lallaba. Sun ka amantii dabar ka Hasan ka amantii dabar amantiin ni lallaba. Duruma lallatan maka amantii da gaafuma duraanii godhi dhufan lallatan. Ammas dhiirri tokko ana dhiisee yoo paantii tiyya fuudhe maaltu sin galche? Ana dhiisee yoo paantii tiyya fuudhe mee maalumatu sin galche hin jedhaa bara? Maalumatu sin galche? Gabaan dhaquun taatu akkas ta'uun taatu mooraalii namaatiin waan jedhumaaf hin yaadne keessattuu dubartoonni dubartiin rabbii kiyya kakadhe appitaayitii kan koo cuftan appitaayitii kan koo appitaayitiin keessanaa cufamu. Bakka mooraalii keessanii maa iyyaa bakka heerumtee bultii jala jirtaa miti intala tanteeta harkaa qabdu sanii maa iyyaanne. Intala tanteeta harkaa qabdu sanii. Mee nunni mee Dubaay irra heerumtanii maali Suudii maal Kuwaitiin irra heerumtanii warri dhiirsi keessan abbaa keessanii haadhatee san dhaqee harkaa farma harkaa fi luka dhungatee mataa dhungatee gaabii tuffisee irraa nyaatee irraa dhugee jiraame. Dubaay man keessa waggaa 8 waggaa 9 wal cafacaftanii Kuwaitii man keessa waggaa 8 waggaa 9 wal cafacaftanii waggaa 10 fi 11 farra nikaa hidhatan jirtanii. Akkasii bara. Usge da samati me akkasi bar waggaa meeqa Dubaay irratti haraamaan jiraatte waggaa meeqa Suudii irratti haraamaan jiraatte erga jechuudha waan fedhii jedhamu hunda fixattee bar amma bee ilaala gaafa beelloo uffatanii walladda dhaabatan bar innis isii quba hin qabu numa deema isiinis isa quba hin qabdu numa deemti wal geeffatanii rankaa bar waatiyyoo guyyaa rooca olte galgala galtee raftuu jechuudha galgala galtee haadhaaf hoo dhaabattu gizee ayyoon ta'e natti baatu isni guyyaa hodhaa oolee galgala amma waa keessa hin jiranii jechuudha. Akkasi sigale wal geeffata waggaa 3 dura waggaa 3 waliin jiraatanii hadda haaromsaa jira jechuudha. Mana jigee hadda diigee ijaare. Hadda gisee beelloo fa babaa qabatee laddadee mukaan inni haaromse malee beeka achi dura beekaa bara sargima jechaadha waliin bayan malee jechuudha. Wal qajeelee ladda suufa kan ofii galchee ladda dhaabata. Isiin illee achi wal gaarrifatan jechuudha. Walii quban qaban kaa waliin bulanii yaa'anii. Gidanii kanaaf jireenya namaa keessaa bayaa baqa. Zinaa isin irratti hin dalanne
zinaa isin irratti daladdee argitan hin jiru. Keessattuu ijoolleen amantii musliimaa ka zinaa dalageessan iyyuu bar yoo ragaan nama 5-6 itti bahee jedhama bar. Gabaabbatte fuudhe kalaas taanaaniif fuudhe bar. Messengeran viidiyoo wallaalanii waliin haasayanii waliin ji'a 3 guutuu waan takka achi laaltee bar tiktokii filtarii na yoo jijjiire lafatti laaltee naataa jedhee fuudhe amma sagas dhufeetiin jedhe bar yoo hin taane fi bar dhiirri halkan takka sibiraa baddi bar dantaan qabdu halkan takka sibiraa baddi jechuudha ammas jaalala keessa waliin jiran isin maaltu isin qollaa isin maaltu isin guba amma jidduu uummanni biyya biroo jirtan bannaa taachu yoo dandeessa sammuu keessan oopin godha jidduu uummata kaayiroodhaa hin seenina hamma dandeettaniin jidduu uummata kaayiroon seenina ummanni kaayiroo asii achi bahee sadaqaa wayii jiraannaani wal waamee akka bineensaatitti nyaatee afaan wal buufatee afaan buufatee addaan gale bakka wayitii wal arginaan nagahaa jedhee walirraa gonna jedheeti walirraa awwaalee waliin boo'ee addaan gale ummanni kaayiroo mubaarak ibasiliin laaltanii isin wal ajjeefti jettanii eegaa turtanii bar eenyu walitti araarse wanni wali araarse hin jiru warra gaxaniituma wal arrabsaniituma dhufaniituma waliin nyaatan garaa keessallee walii dhukkubsatan gar gisee wal bira gayan garuu hilliina akkasitti hammeenya dila sanii hammeenya guddaa isii yaadda san waliin bayaniin hin qaban namoota kaayiroo aga argetti jechuudha gisee wal bira gayan jechuudha kanaaf jidduu uummata kaayiroo galtanii barreeffama namaa fuudhaa walii gadi hin deemaa viidiyoo namaa fuudhaa walii gadi hin deemaa ammas muyyattiin tun aruusarra jirti yoo dandeessan irraa maashaallah jedha yoo dadhabdan ammoo dhiisaa rabbii jedhaati haati biran jirtu abbaan biran jiru miidiyaan nu hundaafuu suusii ta'e sheekii nu bar asirra bahee dawaa godhaa jira bar ka salaatullee asirra salaatu jira ka faxarullee asirra faxaru jira miidiyaan nu hundaaf suusii ta'e bar nu hundaaf suusii ta'e miidiyaa irraa galii namni isteep waa hundattuu dhufa takka hadhaa tana haga silkiin kun harka bar ganama gisee bardirra jijjiirannee akkana lafaa ol kaane bar hundi kennaayyuu ganama silkii fiinna bar gisee irra barraadee jijjiirannee ol gaane gara silkii fiin haga silkiin kun seerka jiru waa poosti godhuun dhiiftu garuu horee ammatti miti mucaan kun daa'ima mucattiin tun daa'ima warra reef gaa'ilatti dhufe waa hunda isteeppiidhaan suutaan wanni kaleessa jirtu hadha mee asiin dura yoo firiizii martee deemti maakiini asiin dura gisee laaltan jechuudha firiizii martee deemti firiizii martee deemti maakiin asiin dura viidiyoo isii kan namni gagguuru kana jechuudha maal gagguurta argaa laalaa fuudhe wannummaan atadha gagguurtee fidu maal to'e mini maxaan an jaalala makiitiif ibsa bar gatii beekuuf jechaan gatii jaalala makiitiif ibsa beekuuf jecha asiin dura jechuudha yoo ibsa makii dhiise ani amantii kan kooni jijjiiradha jedhee viidiyoo wayii waraabdanii deemtanii takka argitanii amantii kan kooni jijjiira gatii haga inni isa jaalatu beekuuf haga isiin isa jaalattu irra haga ibsaan makii jaalatu waan beekuuf haga ibsaan makii jaalatu waan beekuuf waadaa san seene malee ani isiirra dhaabadheeti miti kan waadaa san seene yoo inni isinii warra miidiyaa kanaaf jecha warra hadha maashaallah jedhee bor waan biraa barreessuuf jecha isii dhiise jedhee waadaa san isinii seene jechuudha. Bar viidiyoo bareeda iyyuu namarra hojjettanii fooloon isinii baay'ata bar. Viidiyoo gaarii iyyuu namarra hojjettanii haasaya bareedaa kanaanuu iyyuu namni fooloof laayikii godha bar. Namni fooloof laayikii godha. Dirqama ati haadha faatee ati waan hin jirre irra kaa'uu qabdaa. Dirqama hamilee kan korra deemuu qabdaati. Mena kima dirqama hamilee kan korra deemuu qabdaati. Dirqama ka jiruuf kan jira naan jechuu qabdaati. Fooloon akkasii guddatuuf. No. Bar suuraa kiyya maxxansitee waan gaarii yoo irratti haasofte laayikii fooloo giseessan argattaa yoo irra caala. Arrabni nama muraasa. Amma otoo sidhiisanii haalatan ta'e qarbii jala baasanii arrabsan ati dhuftee hammeenya narra keetta. Daadaan mee maal goota nama rabbi jaallate wanni ati gootu maal inni. Amma yeroo argitan asirraa faamilii makiidha faamilii biraa birroo jedhanii warra biraa birroo hin kaa'anneen kaan imaanuyyuu gisee asirraa laaltu faamilii makiidha. Faamilii ajaa'ibaa kana wallahi anuyyuun ittiin qanna. Makii argee caalii arsi jaallata makii. Jimmaan caalii harargee jaallata makii namni makii jibbuun jiru bar.
Gin ammoo namoonni tokko jechuudha jibba dhuunfaa keessaniitiif hammeenyummaa dhuunfaa keessaniitiif eebii namaa jala deemtan isin itti haa fuudhisa. Keessattuu dubartoonni hamilee walii eegaa hamma dandeessanii.